Lixa shaggar aanaa dirreen cinnii fi jibaatitti lola jabaa waraana bilisummaa Oromootii fi waraana faashistii Abiyyi Ahmad jidduutti deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa barbadeessaa jiraachuu hime. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad duula bal'aa uummata Oromoo irratti labsuudhaan sochii kan eegale yoo ta'u ammoo lola guyyaa har'aan tanaa eebila gaafa 11 bara 2022 giddu gala Oromiyaa aanaalee akka jibaat dirreen cinnii miidhaqanyee fi bakkoota birootti ammoo gaggeeffamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo boon loltoota Abiyyi Ahmad akka baalaatti harcaasaa jiraachuu hime. Lola aanaa dirreen cinnii bakka Tulluu Hoomaatti ammoo gaggeeffamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo boon waraana Bilisiginnaa 270 ol barbadeessuudhaan hojiin ala godhee akka baalaatti isaan harcaasee jiraachuu himee jira. Lola biraatiin ammoo aanaa jibaat iddoo adda addaatti lolli guddaan gaggeeffamaa kan jiru. Hoggaata waraanni bilisummaa Oromoo lola humna diinaa ofirra qolachuun gochaa jiruun aanaa jibaat keessa ammoo waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad barbadeessuun aanicha keessaa baasaa jiraachuu ajajaan waboo aanichaatis himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kallattii garaagaraatiin ammoo irratti baname qolachuudhaan injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuus ibsee jira. Opereeshinii farra riphee lolaa jechuudhaan ammoo qindoominaan humnoota mootummaa federaalaa fi naannoleetiin waraanni guddaan Oromiyaa irratti ammoo erga labsamees bubbulee jira. Waraana jabaa zoonii kibbaa godinaalee Gujiitii fi Gujii lixaatti ammoo gaggeeffamaa oolee waraanni bilisummaa Oromoo lola irratti baname qolachuurra darbe ammoo injifannoo gurguddoo galmeessee jiraachuus ibsee jira. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa Gujii baa keessaa ammoo damee tokko kan ta'e Cibran Soddon Booroo duula opereeshinii farra riphee lolaa jechuudhaan ammoo narratti baname ofirraa qoladheen jira. Diinaas ammoo akka gaarittiin adabaa jira jechuudhaan himee jira. Kaleessa ganama bariirraa ammoo eegale hamma guyyaa har'aan tanaatti lola kallattii afuriin irratti baname. Waraana jabaa iddoowwan malkaa lammii, malkaa gubaa, malkaa kuulee fi gama kaaniin malkaa roqaa jedhamanitti ammoo gaggeeffamaa oole irratti injifannoo guddoo goonfachuu kan ibse Cibran Soddon Booroo waraana mootummaan Bilisiginnaa bobbaase 200 ol fixuudhaan dhibbootamaan kan lakkaa'aman madeessuudhaa fi hedduu isaanii ammoo booji'uudhaan lola gama hundaan irratti baname qolachuun injifannoo argachuusaa waboon kibba Oromiyaadhaa gama dubbii himadii addunyaa waboo odaa tarbiitiin beeksisee jira. Meeshaalee irraa ammoo isniiparii kilaashii ammayyaa dabalatee gama kaaniin bombiidhaa fi rasaasa gosa garaagaraa ammoo kumaatamaan lakkaa'aman dabalatee hidhannoo waraanaatii fi meeshaalee qunnamtii hedduu booji'ee jiraachuus ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaadha. Humnoonni yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoo waboo loluudhaaf bobbaafaman humna addaa Oromiyaa, poolisii federaalaa, raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaa, humna addaa naannoo Amaaraa, fannoo Amaaraa, humna addaa naannoo Somaalee, humna addaa naannoo Sidaamaa fi waraana Eertiriyaati. Kun ammoo waraana ragaadhaan lola kibba Oromiyaa fi jiddu galeessatti mirkanaa'edha. Lola kibbaa fi jiddu galeessaa keessatti ijoolleen Oromoodhaa humnoota kana ammoo erga biyya nyaachiftee booddee konkolaataa naannoo Somaaleetii fi gama kaaniin kan naannoo Amaaraa akkasuma ammoo kan humna addaa Sidaamaatis qabattee mul'attee jirti. Shimallis Abdiisaa kanaan dura ammoo caffee keessatti yoo dubbatan waraana bilisummaa Oromoo boo kophaa keenya hin dandeenyu, uummata Itoophiyaa gargaarsifanna ergaa jiru dabarsuun isaanii inni yaadatama. Haaluma saniin ammoo guuzoo yookaan daboo waammatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti ammoo duula guddaas bananii jiru. Duula kanaan ammoo milkaa'aa hin jiran irra aanaatis kan jiru ijoollee ummataati. Oppiidoon alagaa gammachiifne umrii aangoo dheereeffanna jettee duula obbolaa isaanii dhabamsiisuudhaaf bante kanaan ammoo abadan hin milkooftu jedhan hayyoonni Oromoodha. Oppiidoon amanummaa hawwitus ammoo gonguma alagaarraas hin argattu jedhan yoo dhiitichoodhaaf ammoo kabalate malee. Kunis ammoo akka fakkeenyaatti humni Amaaraa finxaaleeyyii yookaan ammoo fannoon humna isaanii milishaa hedduu fixee itti qoosuudha. Kuni ammoo kufaatii Oppiidoo ariifachiisurraa kanaafi
duula kanaan umrii isaanii ammoo dheereffachuunis hin danda'an jedhan hayyoonni Oromoodha yoo dubbatan. Oppiidiyoon hanguma ilmaan Oromootti garaa jabaattu diinummaas ifatti labsaa jirti jedhan keessa beektoonni. Sabboontoonni Oromoodha ammoo garaachaa fi bobaa Oppiidiyoo keessa teessanii saba keessaniif hojjechaa jirtan jabaadha jedhan hayyoonni Oromoodha ergaa yoo dabarsan. Warri Oppiidiyoo keessa taa'e hojiin isaanii akka hin milkoofne, sharri isaanii akka hin milkoofne gochuudhaan duula Oromootti labsame akka fashalaa'uuf ammoo odeeffannoo kennaa jirtan jabaadhaa saba keessan badiinsarraa ijoollee Oromootii wajjin baraara jechuudhaan ergaan jajjabduun hayyoota Oromoorra darbaa jirti. Duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jechuudhaan humnoota garaagaraa ammoo daboo yaammatanii Oromiyaa gubbatti labsan kanaan Oppiidiyoon ammoo milkaa'aa kan jirree fi kisaaraan guddaa waraanaa fi gama kaaniin siyaasaatis irra gahee jiraachuutu baramee jira. Duula opereeshinii xumuraa Aaboo Shanee balleessuu jedhu kanaan ammoo kan Oppiidiyoon humnoota garaagaraa diinota Oromoo fi Oromiyaatti galchite kanaan ammoo ummanni Oromoo akka malees Oppiidiyoo jibbee balaaleeffateetis xureeffatee jira. Kanaan ammoo salphachuudhaan ummanni Oromoo wobo wajjin ta'uudhaan humna isaaniitis ammoo akka malee wobo nyaachisaa jiru. Woboon diina isaa ammoo guyyuma guyyaa nyaachaa jira. Kanatu ammoo kisaaraa guddaadhaafis isaan saaxile. Woboos ummata keessaa baasuus hin dandeenye. Kisaaraa waraanaa ammoo gama wobootiin isaan gubbas gahaa jirti. Oppiidiyoon osoo Shanee waraanna jetti ammoo yaa'anii fannoon carraa kanatti fayyadamne Shimallis waajjirumatti itti seenne qabanna jettee dhaadachaa jirti. Bifa kanaan ammoo dhaadachaa kan jiru qaama biyya biraa Suudaanii fi Ijipti osoo hin taane ammoo kanuma mootummaan Abiyyi ijaaree fi warri Amaara hidhachiisuudhaan ittiin dhaadachaa jiru fannoo mataa isaati. Oppiidiyoon condorri Shanee balleessinu malee teessumaas hin qabnu jetti osoo iyyaa jirtu kunu ammoo fannoon Shimallis dabalatee warra Oromiyaa bulchina jechuudhaan Oromiyaatti humnoota biraa galchuudhaan Oromootti ammoo fixiinsa labsan. Fannoon ammoo jaratti fixuu qabna jetteetis dhaadachaa jirti. Fannoon Amaaraa ammoo kana jechaa kan jirtu yeroo cunduroonni Oromiyaa fi Abiyyi Ahmad humna addaatii fi waraana guddaa Oromiyaatti labsuudhaan kibba Oromiyaa fi gama kaaniin lixa Oromiyaa jiddu galeessatti ilmaan Oromootti duulaa jiran kanatti fannoon Amaaraa ammoo Oromiyaa Finfinnee Adaamaa dabalatee Fantaallee Salaaleefaa ammoo weerruudhaaf illee qophaa'aa akka jirtuudha kan saaxilame. Cunduronni Oromiyaa Shimallisii fi fakkaatonni isaanii ammoo dursanii humna guddaa Oromiyaa keessa galchuun ummataa fi lafaas weeraraa jiru. Fannoon Amaaraa ammoo kana gubbatti dabalataan woboon loluu qofa osoo hin taane ammoo lafa Oromiyaa Salaalee Finfinnee Fantaallee Adaamaa lafa keenya deeffachuu qabna jechuudhaan guyyootas deeman kana ammoo lola guddaa banuuf akka deeman odeessi jabaanis bahaa jira. Cunduronni Oromiyaadhaa ammoo otuma Oromoodhaa fi waraana bilisummaa Oromoodhaa waliin balleessina ja'anii yaa'anii fannoon ammoo isaan balleessuufis akka jiru itti dhaadachaa jira. Fannoon hojii isaatillee waan jalqabe fakkaata ammoo kunoo naannoo Amaaraatti guyyaa kaleessa ammoo fannoon Amaaraatii fi ummanni Amaaraa Waldiyaa fi Qobborratti hidhannoodhaan bahuudhaan raayyaa ittisa Biltsiginnaarratti ammoo lola bananiin 50 ol ajjeesuun isaanii himamee jira. Gareen mootummaa naannoo Amaaraatiin seeraan ala ijaarame kun ammoo fannoon gaafa humni Tigraay TDF ummata Amaaraarra dhukkee kaasaa turetti ammoo yeroo waraanni raayyaa ittisa biyyaa jaamuu fi TPLF lola wal gubbatti banaa turan ammoo duubarra deemuudhaan ribii fi gama kaaniin ammoo humna addaa Oromiyaatii fi naannolee garaagaraa ammoo rukutuudhaan ummata nagaa Tigraayis ajjeesaa kan turee fi hidhannoo gurguddoo siikachaa kan ture akkasuma meeshaa fi wantoota garaagaraa ammoo saamaa kan ture. Kaleessa ammoo waraana raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhu kan Abiyyiin bobbaafaman Waldiyaa fi gama kaaniin Qobbotti haleeluudhaan meeshaas irraa saammatee jiraachuun dhagahamee jira. Biltsiginnaan Oromiyaa fi deeggartoonni isaanii gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun har'aan tana ifatti ammoo Makalaakaa irratti lola bananii jiru. Daandii cufuudhaan ribirratti gocha gantummaa raawwatanii jiran jechuudhaan boo'icha keessas galanii jiru. Gareen kun ammoo gaafa lafa Oromiyaa keessa galee ummata Oromoo fixuudhaan qabeenya ummataa saame manneen ummataa ibiddaan gubaa ture. Gareen Oromiyaa kan Biltsiginnaan damee Oromiyaatii fi deeggartoonni isaanii guyyaa tokkos dubbatanii hin beekanii.
ta'us ammoo fannoo fi ummanni Amaaraa waliin ta'uudhaan waldaa fi qobbatti raayyaa ittisa biyyattiidha yeroo biyyee nyaachisan iyyiinsa gubbatti argamu. Dhiheenyuma kana ammoo naannoo Oromiyaatti gara bahaatiin Fantaallettis milishaa Oromiyaa hedduu fixee kan ture humni Amaaraa kun ammaan tana raayyaa ittisa biyyatti dabruudhaan hedduu isaanii barbadeessuu gubbatti argama. Barbadeessuu qofa otoo hin taane ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa aangoo gubbaa darbinee Finfinnee, Adaamaa, Fantaalle, Salaalee fi bakka hedduu qabachuuf jirra. Lafoota keenya ammaan dura nu saaman deeffachuu qabna jechuudhaan dhaadachaa jiru humni fannoo Amaaraa kuni. Cunduroonni ammoo hojiin isaanii uummata Oromootii fi humna Oromoon qabdu balleessuu qofa ta'uudhaan mul'achaa jira. Oduu injifannoo Oromiyaatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waraana weerartuu bilisiginnaa duula sakattaa jibbaataa gaggeessaa jirtu adaboo itti fufee jiraachuu himee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibran Soddonbooroo har'aan tana ebla gaafa 10 bara 2022 lola jabaa loltoota gabroonfattuu bilisiginnaa waliin gaggeessaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kana keessatti waraana sirna bilisiginnaa hedduu ajjeesuudhaan hedduu isaanii madeessee meeshaa hedduus irraa hiikkatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibba Oromiyaadha. Waraanni sirna bilisiginnaa maqaa sakattaa jibbaata woboo balleessinaaf ammoo qaamota nageenyaa akka humna addaa Oromiyaa, milishaa Oromiyaa, poolisii federaalaa, raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaa, humna addaa naannoo Amaaraa, fannoo Amaaraa, humna addaa naannoo Somaalee, humna addaa naannoo Sidaamaa, waraana Eertiriyaa fi kutaa waraana bilisiginnaa Iizii kibbaa fayyadamuudhaan gaggeessaa jirtuun leencoonni ilmaan Oromoodha. Haleellaa rifaasisaa irratti raawwataniin reeffa diinaa lafa tuulanii akka reeffa siin kaafanne godhuudhaan bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisee jira woboon kibba Oromiyaadha. Lola guyyaa har'aan tanaa kanaan ammoo waraanni bilisiginnaa 170 ol yoo ajjeefaman 210 ol ammoo madaa'uudhaan qama kaaniin 37 kan ta'an ammoo woboon kibba Oromiyaa boojii harkaa qabaachuu himee jira. Lola kanaan meeshaa waraana gurguddoorra hamma xixiqqaattis ammoo boojii jiraachuu himee jira woboon kibba Oromiyaadha. Lola waraanni bilisummaa Oromoo woboon gamoo gabrummaa uummata Oromoo irraa diiguudhaaf lubbuusaa osoo hin qusatin laachaa jiruun kibba Oromiyaatti woboon zoonii kibbaa Cibran Soddonbooroo kan gaggeessaa jiru. Akka gabaasni kun qindaa'etti ammoo humna diinaa akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuunis beekamee jira. Ijoolleen Oromoo kibba Oromiyaatti saba isaanii mataas ol qabachiisanii jiru. Diinni wal guurrattee kibba Oromiyaa galtes tokkoon isaanii deebi'aa akka hin jirreef ijoolleen Oromoodha ammoo diinni gana akka achittiin deebinettis barbadeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraana mootummaan bilisiginnaa gabroonfataan Itoophiyaa isaan gubbatti bane isaan balleessuudhaaf ofirraa qolachuudhaan humna diinaatis akka dabaatti balleessuun injifannoo guddoo jiddu galeessa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaattis gonfatee jira. Kunis ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadii fi akkasuma Shimallis Abdiisaa akka malee muddamsiisee jira. Isaan qofaas otoo hin ta'in ammoo waahillan isaanii kan dirmachuu kaan ammoo guuza daboo isaaniif oolan mootummaa naannoo Amaaraa, Sidaamaa gama kaaniin mootummaa naannoo Somaaleetis akka malee naasisee jira. Waraabaan jiroks. Kawwe har'a qabatee. Naannee jira naannee. Jalaa bahi gurba gubatta. Kawwe baawulee. Muri. Hinduure sun. Hinduure. Ishee dhala hinduure. Hinduure. Ishee kana. Muri kawwe. Kawwe muri. Kawwe kana muri. Video kana bukulasa har'a. Kawwe kana maal godhu? Muri kawwichi. Achirraan fen. Adii jedhanii jedhuuni. Hidheri. Maal godhe beektaa? Asii ajajni turkaas. Maal reekkuu godhe?